Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti faannoon namoota hedduu ajjeese. Godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kaleessa namoota nagaa hedduu konkolaataa irraa buusuun ajjeesuu maddeen garaagaraa gabaasaniiru. Gabaasni arganne akka jedhetti namoonni nagaan konkolaataa fe'umsaa tokko nagamsarraa ka'anii gara iddoo Caaboo jedhamu osoo deemaa jiranii laga Abbayyaa irratti faannoon ajjeefamuu dubbataniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa kan maqaan argame Araarsoo Margaa, Taayee Firoomsaa, Caannee Tashaalaa, Dooshoo Guddataa, Baabbuu Geetaachoo, Kaffee Haaloo kanneen jedhaman ta'uu ajjechaa kanaan kanneen du'an hedduu akka ta'ellee himamee jira. Odeessa keenya birootiin rakkoo uummata Salaalee dharraa miidiyaaleef torban darbe kan qoode Daani'eel Gammadaa nageenya isaaf yaaddoo keessa galee jiraachuu hime. Balaa waraanaan hawaasni Oromoo Shawaa Kaabaa Salaalee dharraa miidhama akkaan ulfaataa keessatti kufanii jiraachuu viidiyoof suuraan deeggaruun marsaa miidiyaa hawaasaan torbanoota darban keessa himaa akka ture Daani'eel Gammadaa loltoonni mootummaa isaa adamsaa jiraachuu barameera. Maqaa masooqara deemaa jedhuun hawaasa biratti beekamtii kan qabu namni kun yeroo ammaa miseensonni maatii isaa namoonni 4 sababa isaaf jecha qabamanii hidhamu inni ammoo dhokatee akka jiru eereera. Daani'eel guyyoota 11 faanaa dharraa keessa socho'ee uummata dubbisaa erga turee booda yakkoota uummata nagaa irratti hidhattoota naannoo Amaaraan raawwatamu ilaalchisee viidiyoo fi suuraalee akkasumas gabaasa barreeffamaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti qoodeera. Amma garuu ofuma isaafuu balaa keessa jiraachuuf loltoota mootummaan adamfamaa akka jiru eeramee jira. Dhugaa uummataa ifa baasuun ala yakka dalagee kan hin qabne namni kun miidhaa uummata irra ga'ee dubbachuu isaa qofaaf barbaadamaa akka jiru gabaafameera. Erga odeeffannoowwan haala dharraa himan gurra guddaa horatanii fi ajjechaan gara jabinaa dargaggoo tokkoo dheekkamsa guddaa kaasee booda qaamoleen tikaa mana jireenyaa koo naanna'uu eegalanii jedha madda odeeffannoo keenya BBC waliin turtii taasiseen. Rakkoon dharraatti ta'e rakkoo nama takkaa miti, rakkoo uummataati. Rakkina uummataa ammoo isan dhaqee arginu uummatatti gadi baasee wanti sun ammoo warra biyya bulchaa jiranitti hin tolleen se'aa jedha Daani'eel. Qaamoleen nageenyaa dhiyeenyaan isa hordofuu kan eegalan dharraa dhaqee erga deebi'ee guyyoota 3 booda ta'us dubbateera. Naannoo kootti haala baratamaan taaneen konkolaattonni tikaa lakkoofsa gabatee 4 qaban marsuu erga jalqabanii booda waa'illan koo manni koo marfamuu natti himanii jedha. Odeeffannoo kana booda iddoo jijjiirrachuu kan dubbatu Daani'eel erga inni ba'ee qe'ee deemanii isa iyyafatanii deebuu hima. Sana boodas namoonni maaskii fi koffiyyaa godhatan guyyoota 4-5 qe'ee isaatti marmaaruu dubbateera. Booda isaatii warraa fi mucaansaa bakka biraa akka deeman gochuu dubbate. Haa ta'u malee guyyaa wiixata darbee galgala naannoo sa'a 11 booda qaamoleen nageenyaa mootummaa mana isaa naannoo Ayilee Garmaanti jiru galuun obbolaasaa 2 fi hiriyoota isaa biroo 2 fudhachuu dubbateera. Guyyaa kaleessaa immoo gara galgalaa manuma kootti guutanii gaafa seenan hojjettuu mana kiyyaa reebanii erga ishee of wallaaltee booda namoonni wal'aansa geessaniiru jedhe. Odaa Gammadaa dabalii beekamaa fi rabbirraa ijoollee jedhaman ammoo konkolaataatti fe'anii fuudhanii deeman jechuun eere. Sirna biyya bulchaa jiru kana keessa Itoophiyaa keessatti miidhama uummata irra ga'u balballoomsuun akka yakkaatti ilaalamuun miidhaa hidhaa haga lubbuu dhabuu namatti fiduu mala. Odeessa keenya itti aanuun mootummaan dhaabbilee mirga namoomaaf falman dararuu akka dhaabu Human Rights Watch gaafate. Mootummaan gocha dhaabbilee mirga namoomaaf falman rakkisuu akka dhaabu dhaabbanni idil addunyaa mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch gaafateera. Human Rights Watch ibsa muddee 3 bara 2024 baaseen murteen mootummaan dhaabbilee siviilii mirga namoomaaf falman ugguruuf dabarse irra deebiin gamaagamamuun murtee kana akka jijjiiru gaafateera. Dhaabbilee siviilii kanneen rakkisuu dhaabuun dirree siyaasaa bal'isuuf akka hojjetu Human Rights Watch mootummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaaf falman 3 al tokkotti ugguruu addis istaandardii gabaasuun isaanii yaadatama. Murtee kana hordofuun Amnesty International ibsa baaseen ugguramuu dhaabbilee kanneenii mormuun mootummaan murtee kana irra deebiin akka xiinxalu gaafateera. Hooggantoonni mana marii abukaatoo mirga namoomaa Itoophiyaa doorsisaa fi sodaachisoo dhiyeessuun biyyaa baqachuu eeruun mootummaan gochaa akkasii akka dhaabu gaafataniiru. Kana malees dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa The World Organization Against Torture jedhamu murteen mootummaan dabarse kun dirree dhaabbilee siviilii dhiphisa jechuun qeeqe. Waa'illan mootummaa Itoophiyaa gochaa kana akka balaaleffatan Amnestiin waamicha taasiseera. Itti aanaan Human Rights Watch damee Afrikaa Laatishiyaa Baadar aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa dirree dhaabbilee siviilii walaba ta'an keessatti socho'an guutummaatti cufaa jira jetteetti. Murteen uggura dhaabbilee 3 irratti tibbana darbe Itoophiyaan biyya mootummaa qeequunii fi mirgi namoomaa akka kabajamu hojjechuun ulfaataa ta'uu agarsiisaa jirti jetteetti. Mootummaan Itoophiyaa si'ana seerota mirga dhaabbilee namoomaa daangessan baasuun gochaa bulchiinsa mootummoonni yeroo darbe raawwachaa ture irra deebiin raawwachaa jiraachuun eerameera. Murtee dabarse irra deebiin gulaaluun
gochaa hojii dhaabbilee siivilii daangessan dabarsuurraa akka of qusatu Human Rights Watch gaafatee jira. Mootummoonni biroo gocha mootummaan Itoophiyaa raawwate kana balaaleffachuun dhiibbaa taasisuu akka qaban Human Rights Watch beeksiseera. Odeessa keenya dhumaatiin Eertiraan gonkumaa Itoophiyaa jeequuf fedhii hin qabdu jedhe Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi sanbata darbe afgaaffii miidiyaa biyyattii waliin taasisaniin humnoota alaa dhimma marii gamsadee biyyattiin Somaaliyaa fi Masrii waliin tibbana Asmaraatti gaggeessite irratti odeeffannoo sobaa tamsaasaa jiru jedhanii qeeqaniiru. Walga'iin gamsadee Somaaliyaa, Masrii fi Eertiraa walitti fide kun onkoloolessa 10 Asmaraatti gaggeeffame. Walga'ii kana irrattis tarkaanfiiwwan dandeettii Somaaliyaa daangaa lafaa fi galaanaa ishee eeguu ishee dandeessisu tumsuuf fudhatamummaan irratti walii galaniiru. Eertiraan Itoophiyaa jeequuf gonkumaa fedhii hin qabdu ka jedhan Pirezidaanti Isaayyaas gochaan odeeffannoo sobaa tamsaasu kunis yaaddoo dhugaa Itoophiyaa irraa kan madde miti jedhan. Imaammanni Eertiraa gaanfa Afrikaa yaa'a galaana Abbayyaa fi naannoo galaana Diimaa irratti qabdu tasgabbii fi tumsa cimsuuf kan akeeke ta'uu Pirezidaanti Isaayyaas ibsaniiru. Biyyoota gidduutti mariin uumuun wal amantaa dhabuu balleessuuf akkasumas hariiroo gaarii fi bu'aa qabeessa ta'eef haala mijataa uumuuf murteessaa akka ta'e cimsanii dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.